Akkam jirtu barattoonni bakka garaagaraa Itoophiyaa keessa jiraattan ikoonomiksii koorsii kan fudhattan hundumtinuu akkam jirtu nagaa keessanii. Waaqayyoof galannaa ta'uu ikoonomiksii kana afaan Oromiffaa fi Ingiliffaa akkasumas Amaariffas keessa makee isinii ibsuun barbaada. Keessumaa yuunivarsiitii irratti koorsii adda addaa ikoonomiksiin kun koomaniidha waan ta'eetiif kooman koorsii kana akka fudhattaniitiif akkasumas fedhiidhaan akka dhumaatti akka hordoftan sinan gaafadha. Now it is introduction to economics. This course is prepared at Salala University College of Business and Economics, Department of Economics. Now let's start with chapter 1, Nature of Economics. The nature of economics. Before we are going to discuss about this the nature of economics, let's see what is economics and why we study economics. You may learn different courses, like for natural science students, biology, chemistry, physics, mathematics, and the others. These are the courses that you may know in detail. The course, this economics, may be also one course is economics given by all Ethiopian students, especially for first year university students. So why we study economics? Gaaffiin ani isin gaafadhu economics mayyuu maaliif barannaadha? Amma definition isaatti sotu hin gadiini economics maaliif baranna? ለምንድን ነው ኢኮኖሚክስ የምንማረው? የኢኮኖሚክስ ትምህርት ያስፈለገው ስለምንድን ነው? ሁሉም የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ኢኮኖሚክስን እንዲወስዱ የተደረጉት ለምንድን ነው? Why all first year university students are taking these economics courses? What is the reason? And what is the importance of economics? We may take this course of economics for 4 reasons. The first is to learn a way of thinking. What are the way of thinking? Asirratti akkasin bartan kan ani barbaadu economicsii waa afuriifi kan nuti barannu. Sababa isaa afurtu jira. Arfan kuni maal jedhu inni tokko to learn way of thinking. Akkaataa itti yaadnu, akkaataa itti naannoo keenya hubannu, akkaataa itti nuti ofuma keenya jireenya keenya keessatti waa yaadnu tokko akka beeknuutiifidha economicsii kan nuti barannu. For example, if you go to market to buy different things or commodities, or if you want to go to a shop to buy different products, you make a decision. That decision may be built on your income, not only your interest, built on your interest and your income. That income is your ability to buy goods and services, and that is your preferences. Based on these two things, you make a decision to buy these goods and services. That is we call the opportunity cost. Opportunity cost maybe we will come to later. Now the opportunity cost is the best alternative that is sacrificed, or in order to obtain one thing you lose the other choices. Kanaaf economicsii kan nuti barannu inni tokko murtoo mataa keenya akka laannuutii fi gabaa yoo deemnu, suuqii yoo deemnu, waan tokko meeshaalee oomisha adda addaa bituu dandeenya. Oomishni nuti binnu kun immoo fedhii keenyaa fi kiisii keenya keessa kan jiru maallaqa irratti hundaa'eetu malee callisnee ma binna. Maatiin keenya yookiin haati keenya yookiin abbaan keenya gabaa deemanii waa bituu yoo barbaadan filannootti galu. Sababni isaa waan barbaanne hundumaa argachuu waan hin dandeenyeef filannootti galu. Isaan kun immoo that is opportunity cost jedhameetu waamama. Inni tokkoffaan kana. Inni lammaffaan immoo marginalismidha. Inni kan biraan dabalataan to learn way of thinking inni jennu gabaa yoo deemna ta'e, yoo waa murteessina ta'e, yoo waa hojjenna ta'e, oomisha maasii keessatti yoo waa oomishna ta'e, kan akka nuti yaadnu kan nu godhu economicsiidha. Economics jedhameetu waamama. Maaliif akka nuti yaadnu nu godha? Sababni isaa kan nuti qabnu resoursiin keenya murtaadha waan ta'eef waan barbaanne hundumaa akka barbaannetti argachuu waan hin dandeenyeef kanaafi way of thinking keenya murteessuudhaaf nu gargaarallee kan jedhudha jechuudha. Inni biraan achuma jalatti marginalism yookaan jennu waa oomishna yoo taane fakkeenyaaf
qonnuma irratti fakkeenyaaf yoo qonna taane qonna keenya keessatti galii dabalataa yookiis baasii dabalataa kan nu barbaadu jira. Fiiksidi kostii nu gaafatu jira. Deddeebi'ee suma barana baasnee torbee kanas yookiis ji'a kanas ji'a lamaan kanas isuma deebisnee kaffalla ta'uu danda'a. Isarratti immoo dabalataan kostii nu barbaachisu jira. Fakkeenyaaf maarjinaal kostiin jedhamu jira. Maarjinaal reveeniyuu galii dabalataa, baasii dabalataa isaan kana. Inni kun the way of thinking akka nuti yaadnu nu godha jechuudha. Inni lammaffaan economicsii kan nuti barannuu fi to understand society dha. Society keenya akka nuti understand goona, understand kan nuti goonuu fi jechuudha society keenya. Kanaaf inni lammaffaan to understand society keenya yeroo jennu society keenya kan isheen irra jirtu waan baay'eetiin jiru fakkeenyaaf dinagdeen hawaasa keenyaa maal fakkaata gadi bu'ee jiramoo ol ka'ee jiramoo haalli gabaa maal fakkaata haalli qaala'insa jireenyaa maal fakkaata haalli nageenyaa maal fakkaata isa kanallee dhimma hawaasaa kana akka nuti hubannuuf nu gargaara barnoonni economicsii jechaadha. It helps us to understand our society. When we say our society, the condition of peace, the condition of production, the market problem, fi kan kana fakkaatan fakkeenyaaf qaala'insa jireenyaa jedhama isin kenneera inflation jechuudha. Marketiin maal fakkaata? Oomishni bal'inaan yoo oomishate marketii irratti immoo dhiibbaa inni fidu maal inni? Hawaasa irratti dhiibbaa inni fidu. Qotee bulaa irratti immoo yookiis immoo namoota baadiyyaa jiraatan immoo yookiis immoo namoota magaala jiraatanitti dhiibbaa fiduu danda'a. Kan jedhu tiyooriin adda addaa illee jira isuma kan faana wal qabateetu jechuudha. Lewis theory of rural that means migration from rural to urban kan jedhu yoo ilaalle hawaasa sana hubachuudhaan nu agarsiisa jechuudha. Hawaasa irratti dhiibbaa inni fidu gochi tokko yeroo raawwatamu fakkeenyaaf political instability jira yoo ta'e political instability kun hawaasa irratti maal fida? Dhiibbaa inni fidu maalidha hawaasa irratti? Dinagdee irratti maali kan inni fidu? Kan jedhullee kana akka ni hubannu nu godha barnoonni economicsii jechaadha. The reason we learn economics is to understand global affairs. Economicsii kana barachuun kan inni nu gargaaruu fi global affairs akka nuti hubannu nu gargaara. What is global affairs? Global affairs yeroo jennu fakkeenyaaf bara 2003 2004 keessa the world area irratti maaltu uumamee ture price of petroleum ol ka'ee ture. That increasing or rising of the price of the petroleum, what is the effect, international effect of this rising of the price of petroleum? International irratti gabaa inni fidu. International irratti waan inni fidu hiika mataasaa qaba. Biyya keenya irrattis immoo dhiibbaa inni fidu hiika mataasaatii qaba jechuudha. Fakkeenyaaf amma biyyoota addunyaa keessatti amma fakkeenyaaf waraanni Yuukireenii fi waraana Raashiyaa yoo fudhanne ilaalle Raashiyaa fi Yuukireen lola hamaa keessa jiru bara 2016 kana keessa waraana hamaatiin dabarsan. Waraana gurguddaa jechuudha. Addunyaa irratti kan nama sodaachisu. Itti dabalatees immoo kan Hamaasii fi kan Israa'el yoo fudhanne ilaalles immoo waraana guddaatu jira. Bara 2016 kana keessa kan jalqabee jechuudha. Inni kun waraanni kun dhiibbaa inni giloobaalii irratti fidu maal inni? Fakkeenyaaf food price irratti maal fida? The price of petroleum irrattis maal fida? Addunyaa irratti raawwii inni fidu sana understand akka nuti goonuutiif nu gargaara economicsiin barnoonni understanding the global affair dhimmi isaa kun jechuudha. Iraanii fi Ameerikaa gidduu walitti dallansuun jiru. Akkasumas immoo biyyoonni gurguddaan gartee uumanii sochii waraanaa gochuudhaaf kan isaan adeeman kun addunyaa kanarratti maal uuma? Dhiibbaa inni fidu maa inni? Addunyaan kun maal garamitti deemaa jirti? Kan jennullee akka nuti hubannuuf barnoonni economicsii nu gargaara. Bartoota. Kanaaf amma isin kanas ni kaasuun koo barnoonni economicsii ogummaa isin qabdan irratti iyyuu dabalataan irra caalaasaa baay'ee gaarii akka inni ta'e eessa akka jirtan fakkeenya way of thinking akka dhuunfaa keenyaatti nuti akka nuti yaadnu nu godha. Way of thinking waan decide gochuu akka nuti dandeenyu nu gargaara. Baasii dabalataa
galii dabalataa argachuuf, baasii dabalataa baasuuf, inkaamiin keenya yoo limitidii ta'e immoo akkamittiin akka nuti choizii keessa akka nuti gallu scarcity problemii waan jiruuf gara booddeetti ilaalla waan ta'eetiif. Uummata keenya hawaasa akkatti nuti understand akka nuti goonu addunyaan maal keessa akka isheen jiraattu akka nuti hubannu. Inni kan biraan immoo akka nama tokkootti akka lammii tokkootti to be informed citizen akka nuti taanu nu gargaara. Informed citizen. Informed citizen jechuun akkuma diiraman sanii jedhama inflationii biyya keenya keessatti amma hudhaa guddaa ta'etu jira. Bottleneck of economic problem in our country is the problem of inflation. Akka lammii tokkootti inflationiin kun maal akka inni ta'e nama gaafachuu nan barbaachisu economics sirriitti baradheera taanaan jechuudha. Inflationiin kun garamitti deemaa jira. Tarkaanfiin akka biyyaatti fudhatamaa jiru maal fakkaata? Fakkeenyaa fudhannee ilaallu devaluation of currency. Itoophiyaan currency amma yeroo dhiyoo keessatti devaluate gootee turte biyyi keenya jechuudha. Karaa gara biraatti immoo naashinaal baankiin immoo baanki reettii ol kaaseerra gara parsantii 15tti ol kaaseerra baankilee irratti dhiibbaa inni fidu maali? Isa kana gara booda chaaptar dhumaa irratti baranna waa'ee naashinaal inkaamii irratti achuma keessatti kanas tuquu dandeenya. Garuu kan nuti hubannu to be informed citizen kana hunduma isaa koorsii kana yoo fudhanne informed citizenidha ta'an. Sababni isaa economic situation maal akka inni fakkaate, inflation faana wal qabate, devaluation of currency faana wal qabate, akkasumas immoo increasing or rising of the bank rate faana wal qabate. Dhiibbaa inni fiduu fi biyyi kun garamitti deemuu dandeessi. Kan keenya qofaas miti biyya iddoo biraatis akkasuma tarkaanfiin akkasii fi gochi akkasii inflation faana wal qabatee kan jiru yoo jiraate garamitti dinagdeen kun garamii gara kamitti deemuu akka isheen deemuuf jirtullee akka nuti istimeet gochuu dandeenyu yookiin forecast gochuu akka nuti dandeenyuuf illee barnoonni economicsii nu gargaara jechuudha. Fakkeenyaa fi fayyaa kan barattan jiraachuu dandeessu, fiiziksii kan barattan jiraachuu dandeessu, keemistirii, maatimaatiksii, baayoloojii koorsii adda addaa yookiin specializationii adda addaa kan qabdan jiraachuu dandeessu. Specializationii adda addaa yoo qabaannes barnoonni economicsiin kun bu'uura nama barateefis nama hin baranneefis informed citizenii ta'uudhaaf bu'uura guddaadha waan ta'eetiif economicsii kanaaf baranna. Isinis economicsiin koorsiin kun sadarkaa yuunivarsiitiitti barattoonni dipaartimentii kamiyyuu haa ta'anii beetele keessumaatii freshmaanii irratti akka isaan koorsii kana common koorsii ta'ee akka isaan fudhatan kan godhamee fi barbaachisummaan isaa warra arfan amman isinii ibse kana of keessaa waan qabuuf lammiin biyyattii kanaa waan kana way of thinking keessatti to understand society keessatti to understand global affairs fi to be informed citizen akka nuti taanee argamnu economicsii kana barachuun nu barbaachisee jira waan ta'eef barachuun baay'ee nu barbaachisa biyya keessa jirru keessatti jechuudha. Biyya keessa jirru keessatti waa'ee biyya keenyaa beekuun, waa'ee dhimma keenyaa beekuun, dhimma keenya hogaansiniin jedhu ofuma koo maal keessan jiraadhaa, akkamittan jiraadhaa, baasiin koo maali, galiin koo kamii, bu'aa akkamii buufachuufan barbaada. Inni jedhu jiruuf jireenya nama dhuunfaa keessa illee ni gala waan ta'eef barnoonni economicsii kun kan baratamuu fi kanaaf barachuudha qabdu. Kanaaf egaa amma kana jedhetaniin gara dhumaatti definition of economics itti galla jechuudha. Why we learn economics kunoo isinitti mirra. Amma immoo what is the definition of economics? Definition of economics amma waan mana isinitti mirratti hundaa'ee waan bal'aa of keessaa qaba. Kanaafuu there is no universally accepted definition of economics. Its definition is controversial. Waan wal dha'u fakkaata, waan wal faalleessu fakkaata, garuu deemee galmisa tokkicha economics jechuudha. Kallattii adda addaatiinidha hiikama. Amma maaliif akka barannu afur isinitti himee, amma immoo hiika isaatti yoo deebines immoo akkasuma afurii ol kan define godhan. Fakkeenyaaf wealth definition. In wealth definition, Adam Smith, the first person or he is said to be the father of economics. He published his first book in 1776 about wealth of a nation, and defined this economics as it is the study of wealth, focusing on how nations accumulate and manage wealth. Namni kun akka kanaatti ibsa jechuudha. Eenyu? Adam Smith. Adam Smith bifa kanaatiin, bifa wealthiitiin fi ergaa guddaa of keessaa qabu kanaatiin ibsuutti isa jalqabaa waan ta'eef
the father of economics jedhamee waamame. So it is a study of wealth, focusing on how nations accumulate and manage wealth. Akka kanatti kan ibsanii jiru. Kan biraan maal jiru welfare definition kan jedhamu. Karaa achiin immoo Alfred Marshall perspective jedhameetu ibsama. Inni kun immoo waa'ee Marshall waa'ee welfare irratti baay'inaan kan inni barreessee jiru kitaaba isaas waan ta'eef fi theoriin inni qabus baay'eetu jiruuti. Kanaaf inni immoo maal jedhee economics is the study of how people attain and they use resources to achieve material well-being. Kamitti resource argachuu akka danda'an human material well-being fedhii isaanii akkamittiin akka fedhii isaanii fi itti quufinsa isaanii akkamittiin argachuu akka isaan danda'an kan ibsudha jechuudha. Inni kan biraan scarcity definition. Karaa scarcity amma waa'ee wealthiitiin ibsineerra, welfareetiin ibsineerra. Inni sadaffaan immoo scarcity definition jechuudha. Scarcity definition immoo Leonard Robbins kan jedhutu barreesse. Barreessaan kun akka inni kaa'etti jedhetti economics is the study of how people allocate their limited resources to satisfy their unlimited wants. Namoonni akkamitti limited resource amma diirama maaliif baranne economics isa jiru keessatti akka yaadatta to learn way of thinking jenneera ni dire to learn way of thinking the first is the opportunity cost. How the way we think, the way we choose, the way we make a choice or make decision, it is the opportunity cost. So, according to Robbins, economics is the study of how people allocate their limited resource to satisfy their unlimited wants. Jedheetu akka kanaatti ibsee jechuudha. Inni kan biraan modern perspective jedhamee kan waamamu immoo eenyudhaan kan define ta'e growth definition karaa growth. Kanaaf amma economicsiin wealthy waa'ee wealthy inni kan biraan waa'ee scarcity inni kan biraan welfare inni kan biraan immoo growth definition akka kanaatti ibsama. Garuu comprehensively yookiin bal'inaan iddoo tokko definition kan qabate immoo jira. Modern perspective in economics is the study of how economies grow and develop over time. Yeroo irraa gara yerootti akkamittiin dinagdeen akka inni guddatuu fi akka inni misoomu focuses on sustainable development and economic progress jedheetu ibse jechaadha modern perspective isaa. Kanaaf ammoo walii gala isaa yeroo define goonu isaan kun arfan kun akkuma jiranitti ta'ee jarri kun arfan kan isaan ibsan faallaa walii miti wal deeggaru wal utubanii yaadni isaanii iddoo tokkotti cuunfame yeroo ibsamu economics is a social science category isaa social science jalatti jecha which studies about efficient allocation of scarce resources so as to attain the maximum fulfillment of unlimited human needs. Kanaaf bal'inaan of keessatti definition economics kan qabatee jiru isa kana isan amma isinii ibse kana jechaadha. Isan amma ibsine kana keessaati concept from the definition. Concept isaa keessaa the following statements are derived from the above definition. Inni tokkoffaan mainly economic study about scarce resources. It's a social science that studies about the allocation of scarce resources to attain the human material wants or attain the unlimited human wants. The unlimited human wants definition of kana keessatti kan nuti fudhanne economics in it studies about scarce resources. In it studies about allocation of resources. In the Cameron allocation should be efficient. Human needs are unlimited. Kanafi, the aim or objective of economics is to study how to satisfy the unlimited human needs up to the maximum possible degree by allocating the resource efficiently. Resourcing efficiently, no idle resources. All the available resources should be utilized. Utilized ta'uu qaba, hojiirra ooluu qaba, kan caatii qabaachuu hin qabu. Kanaaf akkasitti yoo ta'e economicsiin kanaaf nu gargaara isa jiru. Haa ta'uti the rationale of economics. What does the rationale of economics? There are two fundamental factors that provide the foundation for the field of economics. Economics kan jedhamu horsiin kun akka inni develop ta'u kan ta'e yookiis kan inni irraa dhufe waan gurguddaa lamarraati. Inni tokko human or society's material wants are unlimited. Fedhiin namaa daangaa hin qabudha. Inni lammaffaan economic resources are limited.
Human wants are unlimited and resources are limited. Jarreen kan akkamitti araarsinaa? Jarreen kan walitti araarsuudhaaf wanti nu barbaachisu. Scope and the methods of analysis in economics. Human wants are unlimited, resources are limited kan jedhu kana maal ta'uudha qaba? Furmaan isaa maal ta'uu qaba isa jedhu itti dhufna. Ammaaf scope of economics haa ilaalluuti. There are two major branches of economics. Economicsiin maal qo'ataadha? Waan lama kan of jalatti qabatu scopein isaa jechaadha. Economics keessatti inni tokko scopein isaa microeconomics. Micro MI. Micro means small jechuudha. Kanaafuu warra smallii ta'an firmii ta'uu danda'a, daldaltoota ta'uu danda'a, industiriiwwan adda addaa ta'uu danda'a, householdii ta'uu danda'a. Isaan kana iddoo tokkotti yookiis immoo iddoo garaagaraatti kukkunnee yoo qo'anna taane microeconomics jedhaneetu waamna jechuudha. Macroeconomics immoo it is the summation or aggregation of all these micros gives us a macro. Biology keessa warri baratan biology barachuu dandeessu, warri physics baratan beektu micro kuni wanta xixiqqoodha. Wanta xixiqqoon kun walitti yoo ida'amtee dhufte immoo macro isa guddaa fiddii jechuudha. Kanaaf macroon isa lammaffaa kana. Microeconomics is concerned with the economic behavior of individual decision making such as households, firms, market and industries. Some can do it deals with how households and the firms make decisions and how they interact in specific markets. This we call microeconomics. The second is macroeconomics. It is a branch of economics again that deals with the effect on the consequences of the aggregate behavior of all decision-making units in a certain economy. The all, study about agriculture. Agricultural sector, it is not macro, it is a micro. Study about different industry is a micro. And this study about some products, for example, agricultural products. Under agricultural products, there are different subsectors under agriculture. For example, crop production, animal production. Again, there are also forestry products and so on. These are the micro under agricultural product division. Under industrial sector, there are different subsectors. These subsectors may be manufacturing sector, there may be cottage industries, there may be construction and others. Service sector, under service sector, banking, and hotel and restaurants and the others. Sectorota kana kukkunneetu waa'ee isaanii qo'anna yoo taane fakkeenyaaf service jennee service sectorii jalatti subsectoroonni baay'eetu jiru. Uummanni baankiingii ta'uu danda'a yookiin immoo hotel and restaurantii ta'uu danda'a. Kan biraanis transportii ta'uu danda'a. Isaan kun sektaroota service jedhamaniitu waamamu. Servisoota kana iddoo tokkotti qo'anna yoo ta'e they are micro. Garuu service plus agriculture plus industry sadan kun immoo iddoo tokkotti finneetu iddoo tokkotti GDP isaaniitiin qo'anna yoo taane it is macroeconomics. Kanaaf macro fi microon garaagarummaa qabu. Macro fi microon itti dhufna garaagarummaa isaanii it is aggregative economics that examines their interrelation among various aggregates, their determination and the cause of fluctuation in them. Fakkeenyaaf when we are studying about inflation rate yoo qo'anna taane inflationiin ida'ama sektaroota kana sadanidha. Akkuma nama sektaroonni gurguddaan kun qonna, tajaajila akkasumas immoo industirii. Isaan kun sadan sektaroota sadidha gurguddaa akka Itoophiyaatti jechuudha. GDP biyyattii kan fidu. The average price in the country. Isaan kanarraatti dhufa. Inflationii qo'anna yoo taane it is macroeconomics. When we are studying about unemployment rate qo'anna yoo taane unemployment rate macro level. Kan biraan as a macro level or the issue of macroeconomics. There are different issues of macroeconomics. These issues are inflation, business cycle, the up and the down fluctuation of the economy. That means the business cycle may be measured in GDP or economic growth of the country.
Economic growth immoo change of GDP dha waan ta'eef GDP kanaatiin ta'uu danda'a. Inflation rate dhaan ta'uu danda'a. Kan biraanis kun an akkasii kun maal jedhamaniitu waamamu macro economics jedhamee relationship isaanii akka kanaatti ibsitu. The economy as a whole yoo karaa gara biraa immoo macro economics means it is looks at the economy as a whole and discuss about the economy wide phenomena. The economy as a whole GDP akkuma nama siin GDP ta'uu danda'a. Unemployment ta'uu danda'a. Inflation or deflation ta'uu danda'a. Business cycle ta'uu danda'a. Isaan kun are stated under macroeconomics. There is the difference between macro and microeconomics. What are the difference between macro and microeconomics? There are different issues or differences between macro and microeconomics. So we have to understand or differentiate between this macro and microeconomics. Difference between micro and macroeconomics. Here we have microeconomics, we have macroeconomics. So this under macroeconomics, it is studies about the economy as a whole, and it is aggregate, deals with nations, national income and output, and the general price level. Its central problem is determination of level of income and employment. Its main tools are aggregate demand and aggregate supply of an economy as a whole, helps to solve the central problem of full employment of resources in the economy. When we come to microeconomics, studies individuals' economic units of an economy. Again, it deals with individual income, individual prices, individual outputs. Its central problem is price determination and allocation of resources. Its main tools are the demand and supply of particular commodities and the factors. It helps to solve the central problem of what, how, and for whom to produce in an economy so as to maximize profit. These are the major problem, the differences between macroeconomics and microeconomics. Wabaye asirratti ni hubattu jedheetanii yaada. The other is economic analysis methods. Amagaa economicsii akkamitti analyze goonaadha. Akka analyze goonu eessattiyyuu theory fi empirical study garaa baafneetu beekuudha qabna jechuudha. Theory maal jechuudha, empirical study maal jechuudha, yookiin immoo positive economics fi normative economics garaagarummaa isaan qaban, tokkummaa isaan qaban, maal akka isaan fakkaatan bal'inaan ilaalla jechuudha. The way of economic analysis, these are positive and normative economic analysis jedhameetu waamama. Positive economics it is concerned with analysis of facts and attempts to describe the world as it is. Qorannoodhaan kan dhufe ta'uu danda'a. It tries to answer the questions what was, what is, what will be. It does not judge a system as good or bad, better or worse. Kanaaf positive economics yoggaa jennu maaltu ture, maaltu jira, maaltus ta'uufi kan jedhu dhugaa jiru kan lafa kaa'u positive economics. Kun immoo dhugaa jiru yoggaa jennu qorannoodhaan kan gaggeeffame, theory adda addaa ta'uu danda'a. Kan qoratame immoo qorannoon sun kan inni lafa kaa'e ibsuu danda'a. Isaan kun maal jedhamaniitu waamamu? Positive economics jedhameetu waamamu. Fakkeenyaaf qorannoo irratti hundaa'e the current inflation rate in Ethiopia is 12%. This is an empirical study result. Poverty and unemployment are the biggest problem in Ethiopia. Not only Ethiopia, even throughout the world, the poverty and unemployment, especially for developing countries, this is the biggest problem. Problemiin kun dhugaadha moo dhugaa miti kan qoratame bira taa'edha jechuudha. Itoophiyaa qofaaf otoo hin taane biyyoota guddachaa jiran hundumaatiif illee hudhaa guddaan poverty fi unemploymentiidha jechuudha. Afrikaa keessatti keessumaa. The life expectancy at birth in Ethiopia is rising. Kun kan ragaa irratti hundaa'ee kan taa'e dhugaa jiru kan kaa'amu kun positive economics jedhameetu waamamu. Inni lammaffaa normative economics. It deals with the questions like ni dirama what was, what is, what will be. Jenne miti inni kun garuu questioninsa what ought to be or what the economy should be. It evaluates the desirability of alternative outcomes based on one's value judgment about what is good or what is bad. Kanatu gadheedha, kanatu gaariidha kan jedhamee namni yaada mataasaa kan inni kaa'u. Positiiviin
judgment irratti kan hundaa'e miti. Personal judgment in keessa hin jiru. It is only explaining or talking about the truth what is in the world as it is. Akka jirutti addunyaa kanarra kan jiru ragaa jiru kaa'uun kun positive economics jedhamee ta'ama. Normally immoo it is a personal judgment. Nammataa keenya fakkeenyaaf amma in this situation since normative economics law did with judgment is what is good for one may not be the case for the other. Anaaf wanta ga'ee kan fakkaatu isa tokkotti waan gaarii ta'ee argamuu ni danda'a. Kanaaf personal judgmentiin kun dhugaarraas kan fagaatedha. Isa tokkotti kan mi'aaye isa tokkotti hadhaa'uu danda'a. Isa tokkotti kan bareede isa tokkotti immoo fokkisuu danda'a. Kanadha. Normative analysis is a matter of opinion. Yaada yookiin subjective in nature which cannot be proved or rejected with reference to facts. Reject gochuu hin dandeenyu, prove gochuus hin dandeenyu because it is a subjective. Example, the poor should pay no taxes. Kun amma yaada dhuunfaati. Yaadni dhuunfaa kun hiyyeessonni taaksii kaffaluu hin qaban. Yaada nama tokkooti. Inni kan biraan immoo yaada taaksii kaffaluu qabu jedhee hanqaa'u immoo jiraachuu danda'a. There is a need for intervention of government in the economy. Inni tokko the need government intervention is important in the economy. Yoo jedhe inni tokko immoo government intervention hin barbaachisaa miti. Free market yookiin neoliberalismiitu nu barbaachisa miti. Ideology akkasii hin qaban. Jiraachuu danda'a. Inni kan biraan immoo ideologiin isaa government intervention hin barbaachisaa miti kan jedhu. Yaada dhuunfaanii jechuudha. Females ought to be given job opportunities. Dubartoonni carraa hojii argachuutu isaan irra jiraata. Lakkii dubartoonnis dhiirris walqixa hojii argachuutu isaan irra jiraata. Kan jedhu immoo jiraachuu danda'a jechuudha. Yaada dhuunfaati waan ta'eef. Subjective matter waan ta'eef. Any disagreement on a normative statement can be solved by voting. Kanaaf amma disagreementiin jira. Normative economics keessatti yeroo baay'ee irratti walii galuun hin jiru. Kanaafuu maaltu barbaachisa jechuudha? Filannootu barbaachisa. Filannoodhaan yaada ofii dhiyeessuudhaan namni kan itti amanee fi filachuu ni danda'a kan jedhu normatiiviin probleemiin isaa kan inni hiikkatu by voting akkuma siyaasaatti jechuudha. Kanaaf yaada dhuunfaatiin kuni kan positive economics garuu yaada dhuunfaas miti general truudha kan accepted ta'edha kan proved ta'edha. Kanaafuu yaada dhuunfaarraa bilisa kan ta'e waan ta'eef voting hin barbaadu filannoon barbaadu jechuudha. Karaa gara biraa economics keessatti waan lamaatiin kan nuti ibsa laannu. Keessumaatii positive economics itti dhufna. Normatiiviin it is subjective thing jenneerra. It is personal judgment jenneerra. Inni kun garuu personal judgment irraati adda kan ta'e inductive and deductive reasoning in economics. Economics keessatti reasoningin inductive and deductive kan jedhamutu jira. Inductive reasoning is a logical method of reaching at a correct general statement or theory based on several independent and specific correct statements. Inductive. Nikun a logical method of reaching at a correct general statement. The correct general statement or theory. Fakkeenyaaf amma theory keessatti chapter 2 keessatti itti dhufna malee the theory of demand, the theory of supply. Inni kun theory of demand as price increase, demand decrease and vice versa. It is a theory generally accepted. This is a theory that means in order to reach on this conclusion, first they logically did some things, many things to reach on this general statement. General statement kana ragoof specific kan ta'e irraati walti funaananii ragaa funaananii erga ragaa funaananii ragaan namoota muraasa irraati namoota dhuunfaa irraa funaananii argatan dhugaan argatan sun umarratti generalize godhanii kaa'an. Generalize kun fakkeenya maamiltoota afaan Oromoo baay'ee isaa fudhannee ilaalle generalize. Foon abbaan jaallatee rajiijiin dalluudhaa jedhu Oromoon. Mammaa qabdi abbaan jaallate nama tokko nama lamarraati argatan ta'uu danda'a. Foon jaallateera taanaan rajiijiin immoo hin nyaatamu. Rajiijiin hin nyaatamu. Garuu foon abbaan isaa jaallateenna rajiijiin hin nyaatamne kuniyyuu liqimsamuufii danda'a. Walii gala namaa ibsuu barbaadanii. Akka mammaaksa afaan Oromoo baay'een isaa economics faana waan deemuufidha. Baay'ee isaanii booda chapter 2 keessatti illee itti dhufna. Kanaaf
specific irraa ka'anii general irratti yoo dhufan fakkeenyaaf amma mathematics keessaa dhufu. The quadratic formula, general quadratic formula, x is equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac over 2a. Kan kun formula general eessarraa dhufe? Formula adda addaa variabiloota solve gochuudhaaf yeroo irraatii derive goonee waggaa dhufnu dhumarratti square root argachuudhaaf formulaan generally kan ta'e kun x is the value of, to get the value of x is equal to minus b square, minus b plus or minus the square root of b square minus 4ac over the whole 2a. Formula kanaatiin quadratic formula kam ta'e kamiyyuu yoo calculate goone isuma argama. Such type reasoning is reasoning by inductive reasoning jedhameetu waamama jechuudha. Physics keessattis the law of inertia kan jedhamu jira. Kan biraan speedii kan ittiin calculate goonee argannu formulaan adda addaa jira. Formulaan kun eessaa dhufeedha? By inductive reasoning. Specific irraa kaaneetu generally formulaa sana kan ittiin argachuu dandeenyu immoo kan argamedha jechuudha. The gravity formula fakkeenyaaf amma half g something square. Physics kanallee irraanfadheera garuu haa ta'uutii formulaan kun eessaa dhufeedha? Waan specific ta'e irraatii fuunee gara dhugaatti finneetu dhumarratti formulaa sana generally accepted akka inni ta'u goone meetodii akkasii kun maal jedhameetu waama? Inductive jedhameetu waama. Specific irraa gara generaliitti. Akkuma namni diirama isinii kaasee quadratic formulaan specific irraa ka'ame garuu gara generaliitti ta'e immoo quadraticii kan ta'e mathematical equation kamiyyuu achi keessa gashineetu fayyadama. It is inductive. Research keessattis akkasuma. Theory adda addaa economics keessatti kan fayyadamnes immoo inductive reasoning kanaatiin kan argannedha jechuudha. Inni kam biraa? It is the process of deriving a principle or theory by principle ta'uu danda'a, theory ta'uu danda'a, formula ta'uu danda'a. Formula, demand formula jedhama. It may be by mathematical formula ta'uu danda'a, tabular formula ta'uu danda'a. Principle or theory by moving from facts to theories and from particular to general economic analysis. General economic analysis. There is inverse relationship between demand and price. It is a general. That is inductive reasoning jedhameetu waamama jechuudha. Kanaaf inductive reasoning akka kanaatti fudhachuu dandeenya. Inductive methods involves this step: selecting problem for analysis, problem isa select goona, collection, classification and analysis of the data. Data keenya collect goona. Fakkeenyaaf namoota dhuunfaarraa household irraa data funaanuu dandeenya. Dura problemicha select goona. For example, determinants of household food security in some area. Household food security determinants. Food security determine kan godhan maayini. Food security nama mataa isaa ta'e waan qaba. Akkaataa itti define goonuu qabna. Variability measure goonuu qabna. Determine warri godhan kun immoo variabilioonni immoo eenyu isaanii. Collection, classification and analysis of the data. Data keenya eenyurraa arganna? Household irraatii, qotee bulaa irraatii, dubartoota irraatii. Sila problemicha select goone. What is this problem? Selecting problem for analysis. That problem for analysis may be that is the problem of food insecurity. We defined. Again, we have to collect the data. We have to classify. Maybe based on the gender. Or maybe the accessibility based on the accessibility of the food. Food accessibility irratti hundoofnee ta'uu danda'a. Variabilioonni kana affect godhan immoo isaan kamisaan. What are the cause and effect relation between economic phenomena? What are the independent variables? What are the dependent variables? Our dependent variable is food security. So what are the variables that affect these food disabilities? Is it maybe gender inequality?
Variabloonni keenya food insecurity affectii warri godhan kun gender inequality ta'uu danda'a problemii isaa. Kan biraan climatic conditionii ta'uu danda'a. Land size ta'uu danda'a. Age of household ta'uu danda'a. Education of household ta'uu danda'a. Isaan kana cause and relationship between the two variable kana erga ibsannee booda food security han akkas godhan kanaaf kana dhannee relation isaanii walitti ibsina generalize goonee jechuudha. Generalize. Researchonni baay'een inductive method irratti kan isaan hundaa'anii hojjetan baay'ina jechuudha. Kanaaf akka kanaatti generalize gochuu ni danda'ama. That is inductive methods of economics analyzing jedhameetu waamama. Inni kan biraan deductive reasoning kan jedhamedha. Economics keessatti reason out yeroo goonu inductive specific or particularly gara generalityidha jechuudha. Fakkeenyaaf unemployment irratti hojjechuu dandeenya. Unemployment variable keenya yookiis immoo problemii keenya define goonirra. Then we collect the data, classify the problems, identify the variable that affects unemployment. Then finally, we may generalize the factors or the major problems that affects unemployment. Unemployment irratti affect kan godhe maybe government policy, it may be lack of or the government economy or the country's economic problem. It may be the problem of political instability and the others. Herga generalize gone, now unemployment in Ethiopia is affected by this, we can say. Final that is inductive reasoning. When you come to deductive reasoning, is a logical way of arriving at a particular from specific to general. From general to specific. At a particular or specific correct statement starting from a correct general statement. General statement in short, it deals with conclusion about economic phenomena from certain fundamental assumption or truth or axiom through a process or logical arguments. The theory may agree or disagree with the real world, and we should check the validity of the theory to practice by moving from general to particular. Theory in theory there is a negative relationship between price and demand, we said. It is a theory. We have to conduct whether to prove or disprove this negative relationship between price and the demand. Now, such type of proving or disproving this theory is we call deductive reasoning. Disprove what you are generally there is a negative relationship between price and the demand. It is a theory. It is a general. Amma garuu deebinee disprove gochuudhaaf immoo deebinee hypothesis fayyadamnee hypothesis irratti gaaffii baanii jennee erga proof goonee dhuma irratti nuti argannu immoo maal jedhamee waamama? Deductive jedhameetu waamama jechuudha. Major step in keenya maayinni problem identify goona. Specification of the assumption in fudhatama. Formulating hypothesis in ta'a. Then testing the validity of the hypothesis. Dhuma irratti hypothesis keenya test goona. Erga test goone dhuma irratti nuti result nuti argannu sun it is deductive reasoning of economy. Testing the validity of the hypothesis. For example, let me give you one example. Demand and price hypothesis kenya irra there is no relationship between price and demand. No hypothesis kenya no relation between them. Then in kana erga data kenya erga funaannanne waan goon hundumaa erga hojjenne booda umarratti test goona hypothesis kenya. Test yoggaa goon result inni dhufe sun it may be positive or negative. Negative yoo nu dhufe proof gooneerra jechaadha. Yoo positive nu dhufe disprove gooneerra jechuudha hypothesis. Inni akkasii umarratti
specific generally irraa kaanee gara specificity dhufnee argannu kun deductive method jedhameetu waamama. Kanaaf kun ifa qabaa yoo tarii gaaffiin isiniin galle yoo jiraate gaaffii keessanii komentii yoo gootanii keessanii yeroo atattamaan isinii deebisuu hin danda'ama. Yoo barbaaddan imeelii keessan yoo keessanis waan maateriyaalii kana isin barbaachisu isinii kennuu hin danda'ama. Kitaabonni hedduun jiru, referaansii hedduun jiru. Introduction to Economics kan jiru kana kan isin deeggaru bal'inaan jechaadha. Haa ta'utii wanti asirratti dhiyaate kunimtiyyuu gahaama isin gargaara jedhees nan yaada. Kanaaf gaafachuu dandeessu. Isatti aanutti yeroo ceenu scarcity, choice, opportunity cost and the production possibility frontier kan jedhutti dhufna jechuudha. Kanaafuu what is scarcity, what is choice, what is opportunity cost and the production possibility frontier isa kana tokko tokkoon ilaalla jechuudha. Jalqaba what is scarcity. Mind scarcity maal jettanii yaaddu? Dirama the basic fundamental for the development or the existence of the course economics. The basic fundamental kan jedhamu kuni resources are limited, human wants are unlimited jenneerra. Kanaaf egaa machitti dhufne jechuudha. Human wants are unlimited. Fedhiin keenya daangaa hin qabu. Namni daangaa hin qabu fedhiinsa. Yoo konkolaataa tokko bitate lama godhadhaa abjuu malee bula, hirriba malee bula. Yoo konkolaataa lama bitate immoo sadii godhachuun qaba, afuran godhadha jedheetu hirriba malee kana caalaa of jiiqa sammuu isaa keessatti jechuudha. Oromoon kanaaf mammaaka. Namni yoo ilma dhashee rafee buleetu namni horii dhalche immoo hirriba malee bulee jedha Oromoon. Maaliif kuni? Kana mammaakee Oromoon keenya. Kan inni kana mammaakee fi fedhiin namaa daangaa hin qabu jechuu isaati. Malee waan biraa miti. Fedhiin keenya daangaa hin qabu. Nama waggaa jennu adii gurraacha otoo hin jedhinidha. Adii gurraacha sooressa hiyyeessa otoo hin jedhin. Sooressa hiyyeessa kan jedhamu jiru fedhiin jechuudha. Hiyyeessis waan limitation of resourcing isa daangesseef malee maallaqa hin quufu. Sooressi immoo waan qabuuf taa'ee hin bulu. Isaan tuyyuu caala halkanii guyyaa fiiguuf irrattuu dabalachuuf jechuudha. Kanaaf amma scarcity yoo deebinu, scarcity kun maayinniidha. Hanqina ta'uu danda'a. Oromoffaa yoo hiikne kallattiidhaan hanqina jechuu dandeenya. It may be scarcity means lack of resource akkasitti ibsuu dandeenya. Economics keessatti garuu lack of or limitation of resource jennee hin ibsinu. Limitation of resource, lack of resource yookiin immoo poverty jennee hin ibsinu. Scarcity yookaan jennu. Lack of income jennee ibsinu. We cannot define like this. Scarcity, the word scarcity in economics is used in several ways. Scarcity means it is not only the problem of developing countries. It is not the problem of only poor people, but it is the universal problem or the problem of all the world. Because due to scarcity of resource and unlimited human want, we have to connect or relate this unlimited human want with limited resources. Unlimited human want means due to scarcity of a resource, we cannot produce all the goods and services that can satisfy human needs because of scarcity of resources. Kanarraa kan ka'e fedhiin namaa daangaa hin qabu nuti jennee fi scarcity. Do you think that different from shortage? Scarcity is not to say shortage. Scarcity is not shortage. Why? Scarcity solves the fundamental economic problem that any human society faces is the problem of scarcity. Any human society. Biyya guddates haa ta'u, biyya hin guddatiinis haa ta'u, the problem for both developed and underdeveloped countries, it is a common problem. Fakkeenyaaf amma Brazil buna qabdi haa jennu. Itoophiyaan buna qabdi, Itoophiyaanis qabaachuu dandeessi. Keeniyaan buna hin qabdu.
Itoophiyaan buna qabdi, Keeniyaan buna hin qabdu. Kanaafuu Itoophiyaaf bunni ishee asuma keessatti konsuumiin gootu. Gurgurattee han ofii ishee asitti oomishuu hin dandeenye biyya biraarraa bituu dandeessi. Hin barbaachisa kaa. Risoorsiin kun iddoo hunduma hin jiru jechuudha. Bunni as keessa jiru Keeniyaas jira jechuudha. Innumti Itoophiyaa keessa jiru immoo gahaadha jechuudha miti. Godinoonni hundumtinuu gandi hundinuu buna oomisha jechuudha. Iddoo naannoo murtaa'e duwwaatti bunni oomishama. Iddoon kan hin qaban. Iddoon naannoo murtaa'e boqqolloo sirriitti oomisha. Iddoon kan hin qaban. Hanqinni jira jechuudha. Iddoo tokko yoo jiraate iddoo tokko hin jiru. Waan karaa gara biraa immoo wanta nuti barbaadne fakkeenyaaf ani konkolaataan barbaada. Konkolaataa argachuuf immoo inkaamiin na barbaachisa. Inkaamiin sun iskaarsiitii uumaa jechuudha. Karaa gara biraa fedhiin keenya kun daangaa hin qabu waan ta'eef waan nuti barbaanne hundumaa guuttannatoo jennee risoorsicha hin argannu jechuudha karaa gara biraa. The fundamental economic problem and journey. For the existence of studying economic course is to know about all these things. Scarcity and unlimited human want to see. It is a universal problem. Universal problem jechuun maal jechuudha? Gaaffiinsa. The fact that all economic resources that a society needs to produce goods and services are finite or limited in supply. Scarcity jechuun kanaaf limited in supply dhaan waan ta'eef waan nuti barbaanne hundumaa oomishuuf waan nuti barbaanne hundumtuu hin argamu. Fakkeenya diyaamandiin meeshaa yookiis immoo sibiila keessaatii isa baay'ee qaala'insa qabudha. Diyaamandiin iddoo hundumaa hin jiru. Yookiin warqee quba koottis morma koottis iddoo barbaadetti kaawwachuu danda'a. Warqee akkam barbaade argachuu hin danda'u. Fakkeenya salphaan isinii kenne malee waan baay'eetu jira. Kanaafi scarcity jechuun shortage jechuudha. Scarcity is not to say shortage. Scarcity is not a synonymous word with that of shortage. Shortagein fakkeenyaaf hanqina jechuudha inni. Shortagein iddoo tokko jiru iddoo tokkotti immoo excessiin jiraachuu danda'a. Amma nuti scarcity yoggaa jennu fedhii faana wal qabsiisna. Fedhii namaa faana wal qabsiisna. Fedhiin namaa immoo waan namni barbaadu hundumtuu akka guutu jechuudha. Fedhii namaa kan iddoo hundumaatti kan guutuuf immoo risoorsichi sappilaayinsa baay'ee shorteejii waan qabuuf yookiin immoo limited waan ta'eef guutuu hin dandeenyu. Kanaaf scarcity'n shorteejii faana walitti dhufu jechuudha. The term scarcity reflects the imbalance between our wants and the means to satisfy this one. Karaa gara biraa immoo scarcity jechuun imbalance wal madaaluu dadhabu fedhii keenyaa fi fedhii keenya kan ittiin guuttannu kana hundumaa lamaan gidduu wal madaaluu dhabuudha. Wal madaaluu yoggaa dhabu kana maaltu nu barbaachisa? Fakkeenyaaf giraamii buna yoo suuqiidhaa bittan yookiin ashaboo yoo suuqiidhaa bittan kiloogiraama irra keenya kiloogiraama asii imbalaansii jedhamtu kana jechuudha. Asiin giraamicha kan mazzanu jira. Asiin immoo ashaboo sanatti irra ta'a. Yoo wal madaaluu dadhabe isa tokkotti ashaboo sana itti dabaluutu barbaachisa miti wal madaalchisuudha kun. Garuu inni kun akkas jechuun miti. The balance yoggaa jennu baalaansii wal gochisiisuudhaaf. Baalaansii wal gochisiisuudhaaf fallisaa maali? Fallisaa kan biraan tokko hin jiru waan tokko filannoo keessa galuudha malee. Filannoo the choice. Kanaaf choice'n keenya gara resourceetti yoggaa dhuun resource'n gosa lamatu jira. Gosni lamaan sun free resource fi economic resource jedhameetu waamama. Economic resource, free resource kan jedhamu isaan kami? Free resource. Maallaqa ittiin kaffallu tola arganna. At zero price, their supply is excess or more than the demand. Fakkeenya biiftuu aduu jechuudha. Aduu amma ittiin kaffallu. Ittiin kaffallu zero priceidhaan excess. Ma barbaanne keeteenya nu gube jennee xilaayyuu qaban namni irra keessatti dibaabee isheeyyuu qaban. Excessii ta'etu bishaan laga yaa'u jechuudha. Sa'aatii barbaadne dhaqnee jaarkaanii keenyatti yookiin waa barbaadnetti tola dhaqnee waraabbannaa inni kaan immoo yaa'ama bula halkan jechuudha. Yaa'ama bula.
That is free resource. Scarce resource immoo yookiin economic resource jedhamee inni waamamu inni economic resource kun maallaqa kaffallee gatii kaffallee saappilaayinsaa fedhii keenyaatii gaditti kan ta'e fedhii keenya guutuu hin danda'u inni homtuu jechuudha. Kanaaf gatiinuu kan dabalaa deemu yeroo baay'ee jechuudha. Maallaqa akka kaffalu. The following are examples of resources. All types of human resources, manual, intellectual, skilled, and specialized labor. Human resource warra jennu warra harkaan hojjetan, hojii humnaa kan hojjetan, hojii ogummaa kan hojjetan, intellectuals. Skilled and specialized labor. Skilled yoggaa jennu konkolaataa kan oofan shufeerii ta'uu danda'a. Doktera mana yaalaatti nama yaalu ta'uu danda'a. Specialized labor, specialized kan ta'an. Intellectual barsiisota ta'uu danda'a, gaazexeessota ta'uu danda'a. Kanaaf human resource kan jedhamu gosoota kan of keessatti kan qaban. Manual humna isaanii dafqalaa isaanii qofa siin kan hojjetan. Fakkeenyaaf gamoo tokko ijaarra yoo taane gamoon sun jara kana arfan of keessaa qaba. Hojii humnaa kan hojjetan achuma keessa jiru. Dizaayinii kan qopheessan injineeronni achuma keessa jiru. Akkasuma skilled kan ta'an achuma keessa jiru. Specialized kan ta'anis achuma keessa jiru. Ijaarsa gamoo yookiin ijaarsa konkolaataa daandii konkolaataa kan ta'e ta'uu danda'a. Human resource jedhamaniitu waamamu. Which one of the following is human resource? Manual, intellectual, skilled, and specialized labor. Hundi isaanii human resource jedhamaniitu waamamu. Most natural resource like land. Land yoggaa jennu immoo fertile landii ta'uu danda'a. Mineraalii ta'uu danda'a. Clean waterii ta'uu danda'a. Forestii ta'uu danda'a. Wild animals. Isaan kun iddoo tokkotti maal jedhamaniitu waamamu? Aduu qabatee, qilleensa qabatee, oksijinii fayyadamnu kana qabatee, lafa gabbina qabu, sin qabaannes dabalatee, albuuda inni qabuuf keessaa qabatee, bishaan nuti itti jallisii fayyadamnu qabatee, bosonas haa ta'u, bineensota lafa kanarra kan jiraatu hundumaa kan qabatee jiru iddoo tokkotti maal jedhamee waamama? Lafa jedhameetu waamama. Akka language economics'itti jira. Inni sadaffaan all types of capital resources. Capital resource kan jedhamu jira. Human resource diirama keenyarraa, landii laalleerraa, amma immoo capital resource dha. Capital resource immoo maashina adda addaa ta'u, konkolaataa ta'uu danda'a. Intermediate goods kan jedhamu ta'uu danda'a. Gidduu galeessaan kan oomishuudhaaf gargaaran jechuudha. Qophaasan taane jechuudha. Infrastructure ta'uu danda'a. Daandii konkolaataa irra deemu ta'uu danda'a. Maashina hoggansan jedhu footocopy irraa ka'ee konkolaataa mataasaa kan lafa qotus haa ta'u, nama baatus haa ta'u. Isaan kun hundumti iddoo tokkotti maal jedhamanii waamamu? Capital jedhamanii waamamu. Inni arfaffaan entrepreneurial resource. Bara kana entrepreneurial yookiin immoo entrepreneurial resource yookiin immoo entrepreneurship kan jedhamu maal jechuudha? Isaan kun kan isaan qabatanii deeman entrepreneuriin baay'inaan beektu etanis na yaada koorsiin isaas hin kennama waan ta'eef these are a special type of human resource jedhamanii waamamu. A special type of human resource that organizes other factors of production such as land, labor, capital, and produce goods and services by making risk of loss. Warra jedhaman kun entrepreneurship jedhamanii to'amu. Special talents of human resource kan jedhamanii fi resourceota jiran walitti qindeessanii manage godhanii profitii argachuudhaa fi oomishoota adda addaa kan oomishan riskii immoo qaba oomishni kun entrepreneurship keessa gala waan ta'eef isa kana hundumaa fudhatanii riskii kana kan hojjetan entrepreneurship jedhameetu waamamu. Walii galee egaa resourcein afurtu jiru. Leberii irraa kaanee leberii diirama keenyarraa leberiin of keessatti kan inni qabatu maanuwaalii ta'uu danda'a, intellectualii ta'uu danda'a, skilled ta'uu danda'a, specialized ta'uu danda'a. Isaan kun leber jedhamaniitu waamamu. Kaffaltiin leberii kanaatiif waamamu kaffalamu wage jedhameetu waamamu. Walumaa gala for skilled, unskilled, manual or specialized
the payment for this human resource is wage. Inni kan biraan laandii dhagaa diiramaa ammas irra deebine malaallaa paymentiin isaa maal fakkaataadha? Paymentiin lafaaf kennamu reentii jedhameetu waamama jechuudha. Inni sadaffaan kaapitaaliidha. Kaapitaaliif immoo paymentiin isaa maal jedhama? Paymentiin isaa interest jedhameetu waamama. Kanaafuu the payment for every resource, type of resource, for human resource, it is a wage. For the capital resource, it is interest. For land, it is a rent. The fourth is entrepreneurship. For entrepreneurship, it is profit. It is a special type of human talent that helps to organize and manage other factors of production to produce goods and services and take risk of making laws. They are said to be entrepreneurship. Now the payment for this entrepreneurship is we call a profit. Entrepreneurs are isaan kun definition isaanii walumaa gala kana faana waan jedhama. Yoo barbaadan isa kana screenshot isaa fudhattanii irra deddeebitanii gaggabaabinaan dubbisuu ni dandeessu. Choice itti dhufna resource itti diirama laalleerra. If output is limited, then we cannot satisfy all of our wants. If resources are scarce, then output will be limited. Output is limited due to the problem of scarcity, individual firms and the government are forced to choose as to what output to produce, in what quantity, and what output not to produce. Kanaaf hammam oomishuu qabna, maal oomishuu qabna, akkamitti oomishuu qabna kan jedhamu kun filannoodha. Filannoo keessa nu gashichaadha. Choiceedha. Maaltu gochi choice itti nu fide? What is the problem or what is the fact that forces us to choose? The major factor that forces us to choose is problem of scarcity. Problem of scarcity gara choice akka nuti kallu. Choice jechuun immoo maal jechuudha? Choice jechuun immoo scarcity implies choice. Choice implies cost. Which type of cost? That is the opportunity cost. Opportunity costiin gara achitti akka nuti kallu godheera. Processing isaa kanatti deemama jechuudha. Scarcity due to limited resource. That means scarcity means limited resource. Limited resource in erga jiraate output is limited. Output is limited. We may not satisfy all our wants. So what is the problem? The solution. The solution, if we cannot satisfy all our wants, the good or the best solution for this problem is choice. That choice is cost. In order to obtain something, we have to sacrifice the other things that we call opportunity cost. Opportunity cost in formula answer. What is given up when taking an action or making a choice? Fakkeenyaaf amma birrii 20 yoon qabante birrii 20 keessa waan bituuf waan lama murteessuu nan danda'a. Waan lama ani burtu yookiin burtukaana yookiin dinnicha. Yookiin burtukaana yookiin dinnicha. Yoon dinnichi kiiloon tokko birrii 10 jenna. Birrii 15 jenna. Burtukaaniin immoo birrii 5 jenna. Walitti birrii 20 koo kana baasuudhaaf abbaa 15 immoo abbaa 10 bituu naa wayya. Yoonni dinnicha bite birrii 15 dinnicha waan biteef maalan sacrifice godhe isan birrii 5 bituu burtukaana kana birrii 5 loss godheen abbaa birrii 15 dinnicha bita. Yoon immoo birrii 5 isa kana bite immoo isa abbaa birrii 15 kostii abbaa birrii 15 sana loss godheen abbaa birrii 5 immoo burtukaana koo gain godhee jechaadha. Kanaaf amma opportunity costiin in kind of productivity miti kan inni in birrii miti. Birriidhaan otoo hin taane unit of that product isaatiin ibsama malee birriidhaan miti. Birriitiin hin ibsamu. What is given up when taking an action or making a choice? Isa tokkoof given up goona, loss goona, isa tokko immoo gain goona. Choice involves cost means to gain one thing, we lose something. We call that opportunity cost. So opportunity cost is the amount or value of the next best alternative that must be sacrificed in order to obtain one more unit of the product. Birriidhaan hin madaalamu inni. Birriidhaan otoo hin taane unit isaati. 1 kilo burtukaanii fi 1 kilo dinnicha. Yoo fudhannee ilaalle loosiin ani godhe dinnicha yookiis burtukaana. Unit isaaniitiin jecha. Yookiin kilogiraamaan ta'uu danda'a yookiin lakkoofsa ta'e lakkoofsaatiin immoo ta'uu danda'a. When we say opportunity cost, we mean that it is measured
in goods and service, but not in money costs. In goods, dinnicha kiloogiraama amma kanaa, xaafii kuntaala amma kanaa jechuu dandeenya, boqqolloo kuntaala amma kanaa jechuu dandeenya. Birriidhaan miti jechuudha. It should be in line with the principle of substitution. Substitute gochuu agarsiisa. For example, suppose the country spend all of its limited resource on the production of clothes or computer. Clothes yookiis computer. Clothes maaliin safarama? Meetiraan. Computer maaliin mata lakkoofsaan. If a given amount of resource can produce either 1 meter of clothes or 20 units of a computer, then the cost of 1 meter of clothes is the 20 units of a computer. That must be sacrificed. Kanaaf akka kanaatti ta'uu danda'a. Kanaaf isa kanammoo maaliin ibsinaa the production possibility frontier or curve isa jedhutiin ibsina jechuudha. The production possibility frontier is a curve that shows the various possible combination of goods and services that the society can produce given its resource and the technology. Kanaatiin akkasitti ibsamuu danda'a. Production possibility curve or PPF yookiin immoo PPC isa jedhamu kana sorry curve isaa diroo gochuuf waan nuti consider gochuu qabnu jijjira. Kanaaf baay'ee har'aa fi asumarratti yoo nu ga'e baay'ee bareedaa waan ta'eef hanga dhumaatti waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jedha. Torbee dhufu immoo asuma production possibility frontier irraa kaana. Production possibility frontier jechuun maal jechuudha? Assumption inni qabu maali? Faayidaan inni qabu maal nutti himaa? Kan jedhuu fi kan biraallee dabalatee isa dhufu economic systemiin garaagaraa illee jiru. Economic systemiin advantage isaa disadvantage isaa maal akka inni ta'e torbee dhufu baranna. Har'aaf nu gaa galatoomaa warri gara YouTube kanatti dhuftan subscribe gochuu, like gochuu, comment gochuu hin dagatina. Comment yoo nu gootan commentiin keessan cimina keenyaa fi laafina keenya maal fooyyessuu akka inni qabu nutti hima waan ta'eef sinirraallee waan baay'ee baranna. Kaka'umsa barumsa akkasii kana kennuudhaaf illee isintu gahee guddaa qaba. Yoo comment nu gootan, gaaffii adda addaa yoo gaafattan, akkasumas immoo yoommoo subscribe gootan haamileen illee nu dabalaa deema. Haamilee arganne immoo nu immoo kana caalaa isin tajaajiluu isin barsiisuuf fedhii nu keessatti guddachaa deema waan ta'eef saayinsii jiru, teknooloojii jiru, addunyaan maal akka isheen fakkaattu ikoonomiksii keessatti ilaallee wal barsiifna waan ta'eef kana hin dagatinaan isiniin jedha. Guddaa galatoomaa. Torbee kana nama wal argu nu haa godhu. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u.